Yoo maal goone dhibee koronaa vaayirasii ofirraa ittisuu dandeenya. Dogongora akkamii hojjechuun namooti hedduu dhukkuba kanaan qabaman. Haashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni fi jaallattoonni chaanaalii Boonii WB kun sagantaa oduu addaati. Haala eegumsa addaaf dhukkuba kana irratti yoo maal goone guutumaa guututti of eeguu dandeenya kan jedhu irratti istiidiyoo keenya Chaayinaa argamurraa barattoota Itoophiyaa biyya Chaayinaa bakka dhukkubni kun itti eegale magaalaa Wuhaanii barachaa jiran ji'a 3 guutuu maal godhanii akka of eegan hiriyoota isaanii biraa dhukkuba kanaan qabamanii lubbuun isaanii kan darbee fi hedduun kan dhibee kanaan qabamanii jiran isaanoo akkamitti of eegan kan jedhu irratti amma immoo isin barsiisuu barbaadu. Hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin ta'a. Namooti yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti dhuftan mallattoo diimaadhaan kan barreeffamee jiru gajjalaa fuula kanarratti subscribe kan jedhutti bu'uun mallattoo alarmii cuqaasuun miseensa keenya akka taatan isin gaafanna. Namooti miseensa chaanaalii keenyaa taatan immoo laayikii fi sheerii gochuu matumaa hin dhimaa'ina. Laayikii fi sheerii koomentii subscribe gochuun nu waliin ta'an affeerraa keenyadha. Koronaan vaayirasiin haala kamiin irra hedduminaan daddarbee jira. Akka ragaan mana qorichaa taasise himutti namoota 100 keessaa 40 of eeggannoo godhamu irratti jechuunis maaskii afaan irratti godhamu irratti dogoggora hojjetaniin dhibee kanaan qabamanii jiru. 20 immoo of eeggannoo gahaa karaa adda addaa hin goone. 10 immoo namni kan biraan hojii godha jedhee konkolaataa kan nama biraa irratti ancufaa fi gorora tuttufuudhaan liiftii yookaan eleveetarii keessatti wayyaa yookaan uffata isaan uffatan irratti hafuura baafachuun dhukkuba kanaan qabamaniiru. 15 immoo waan ittiin jedhame gochuu diduudhaan gosa maalla dhibdeedhaanidha. 15 immoo odeeffannoo gahaa dhabuu isaaniitinidha. Dhimmi inni ijoo dhimma maaskiidha. Jalqaba irratti maaskii gaafa binnu gosa 2 qofaadha kan dhukkuba kanarraa ittisuu danda'u. Maaskii kan kutaa sarjarii fi maaskii COVID-95 kan jedhamudha. Faayidaan maaskii uffannuuf gaafa namni tokko qufa'u yookaan hattinfatu afaan isaa keessaa kan ba'u. Gororri sun hanga meetira 2.5 hanga meetira 4.8tti utaalee deemuu danda'a. Maaskii uffannee kan jirru yoo ta'e dhibee kana nurraa ittisa jechuudha. Akka dooktaroonni biyya Chaayinaa beeksisanitti hanga ammaatti dhukkubni kun karaa ijaa fi gurraas kan seenaa jiru ta'uu isaa beeksisanii jiru. Carraan karaa kana lamaanii nutti galuu danda'u 15 ta'uu isaas himaniiru. Egaa dhibee karaa kanaa dhufu ittisuuf aayiglaasii yookiin ija keenyatti waan dhoksuu fi gurra keenya kan tiriinilool jedhamu gurra keenyatti waan galu hundumaa kan ittisu fayyadamuu qabna. Karaa afaan keenyaa immoo 85 galuu sababa danda'uuf kana ittisuuf immoo maaskii uffachuu qabna. Maaskii yommuu uffannu dogoggora akkamii raawwachuu dandeenya laata? Maaskii gaafa uffannu sa'a 8 hanga 10 ol uffachuu hin qabnu. Maaskii bakkeetti uffanne osoo mana keenyatti hin seenin balbala mana keenyaa irratti bakka wantoota xuraalee walitti qabnutti of eeggannoo gatuu qabna. Maaskii keenya uffannee si'a tokko ergaa sirreeffannee booda raawwattanii maaskii sanatti harka keessanii hin tuqina. Karaa foddaa TVdhaan namooti hedduu utuu haasa'anii harka isaaniin afaan isaanii fi maaskii isaanii sirreeffatu akkasumas harka isaaniitiin funyaan maaskii isaanii sanaa tuqu. Kun bareedinaaf miti kan godhanne jaranan. Baakteeriyaa nama biraa irraa gara qaama keessanii galuuf ture. Maaskii kana irratti hafee waan jiruuf yommuu harka keessaniin maaskii kana tuqxan maaskii sanarra kan ture baakteeriyaa sana gara qaama keessanii haala salphaadhaan dabarsitu. Sa'aatii tokko keessatti harka keessan si'a tokko saamunaa fi alkoolii adda addaadhaan sekondii 20 osoo walirraa hin kutin dhiqadhaa. Namoota kamiyyuu waliin akka argitan walitti siquu dhiisaa akkasumas immoo harkaan walitti bubuu dhiisaa. Yommuu balbala bannu liiftii itti gargaaramnu yookaan eleveetarii keessa seennu yommuu konkolaataa bannu wantoota adda addaa kan tajaajila uummataa ta'e of eeggannoo adda addaa gochuu qabna. Akka argine harka keenyaan itti bu'uu qabnu. Sooftiidhaan yookaan wantoota qulqulluu ta'aniin harka keenyaan qabnee fayyadamuu qabna. Osoo waan biraatti hin bu'in harka keenya immoo saamunaadhaan sekondii 20 sirriitti dhiqachuu qabna. Kun sababa ta'eef immoo namooti hedduun hojii godha jechuudhaan dhukkuba kana baay'ee daddabarsuu irratti argamu. Egaa hordoftootaa fi jaallattoota chaanaalii Boonii WB sagantaa keenya kan kutaa 1ffaa asirratti xumurra. Kutaa 2ffaadhaan walitti deebina. Kutaa 2ffaa irratti namooti dhukkuba TB, dhukkuba saayinasii, dhukkuba HIV fi dhukkuba adda addaa qaban maal gochuu qabu? Dhukkuba
koronaa vaayirasii irraa of ittisuuf namooti dhukkuba kanaaf shakkaman mallattoo kamii agarsiisuu danda'u kan jedhu irratti qabannee isiniif dhiyaanna. Hangasitti kutaa tokkoffaa kana sheerii gochuun hiriyoota keessaniin gahaa. Laayikii gochuun immoo matumaa hin dagatinaa. Laayikiif sheerii gochuu matumaa hin dagatinaa. Namooti yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti dhuftan immoo mallattoo kan diimaadhaan barreeffamee jiru fuula chaanaalii kanarratti sabskiraayib kan jedhu cuqaasuun miseensa keenya akka taatan isin gaafanna. Laayikiif sheerii gochuun nu cina dhaabadhaa. Yeroo gaarii.